Masgiida mana Rabbii, masgiida mana Rabbii, masgiida sharaa Nabii. Maaliif diiduu yaa firaa? Amantii keenya dhiibaa nu misoomsuun ni jira. Hawaasa bal'aa kana amantaadhaan cunqursaa. Masgiida oomisha dhiiraa qaanii malee firfirsaa. Masgiida dhukkubsataa wallaalatti yaalamu. Mana Rabbii ulfaataa ulfinitti oomishamu. Qaanii takkaan malatti mana Rabbii kan diigdu maqaa misoomaatiin nu sabuu barbaaddu. Qulfiin akkanaa yartuun tun waa musliiman bantu tooftaa bira baafadhaa tun wal faana nu dhooftu. Hawaasa kabajamaa danuu kana salphisaa jechuun nama hin dhibuu biyya isinii misoomsaa. Biyya musliima hin qabne ijaarrachuu barbaaddu moo sirna minilik sana nu deddeebisuu yaaddu. Masgiida seeraan alaatti kaartaa pilaanii hin qabu. Gannama keessa jirtan maaf sodaattan cubbuu. Barootaaf tajaajila gaafa kennu masgiidni isinoo eessa jirtan gaafa seeran qabdanii. Manneen amantaa biroo hundinuu hayyama qabu. Kanneen musliimaa qofti addatti maaliif dhabu? Dachee keenya nu saamuuf tooftaa haaraa baasanii taabonni samii bu'ee gaafa qumcan jedhanii. Kijiba guddaa kana lakki jechuun maaf dhibaa? Taabonni samii bu'ee sunoo pilaanii qabaa. Muslimni lammii miti biyyi kan keessan qofaa. Nurraa dhiisaa hin tolu sirna akkanaa doofaa. Masgiida mana Rabbii iddoo haqaa qulqulluu. Masgiida keenya diigaa tasa waliin hin bulu tasa waliin hin tollu. Ulee misoomaa tanaan mirga keenya hin dhiibinaa. Masgiida mana Rabbii masgiida sharaa Nabii dhiisaa nurraan diiginaa. Nu uffaan hundaa olii masgiidaa fi quraanni jireenya keenya hin jiru isa nurraa tuqnaani. Dhiiga keenya jiksnee lafee keenya cabsinee lubbuu keenya wariignee isaan tiiksine malee tasuma rafnu galle. Wardiyaa islaamummaa ta'uuf namuu qophiidha. Islaamummaan nu uffaan hundaa oliidha. Obsa keenya kana tarii sodaaseetu bakka lakkaa gaafa kaane boollan baane buutu. Wallahi sodaan qabnu nu bakka tanatti ni kaffalla aarsaa hanga wareega lubbuutti. Gootummaa musliimaa fa'aan oolan nagaadha. Musliiman tuqinaa muslimni nagaadha. Eenyummaa keenya ibsuuf calanqoon gahaadha. Musliiman tuqinaa muslimni nagaadha. Wanta diinni kalee harka abboo kuteef wanti harmee aduu isaaf hanciteef maaliif sitti fakkaatte seenaa kana beektaa? Musliima barattee qorattee seenaa isaa? Calanqootti maaliif dhiigni lola'e? Lafeen goottan danuu maaliidhaaf boba'e? Qeerransa nageessu maaliidhaaf kola'e? Miilli bakara waaree maaf sana buute ta'e? Deebii gaafii kanaa deebisuu dandeessaa? Musliima barteertaa qorattee seenaa isaa? Waan biraa seete moo bar islaamummaadhaa fi kaayoo biraa miti bar laa ilaaha illallaa fi xurree jara sanaa irraa maqna seetu cidha warra gumaa waan dhaqnu seetu faanti jara sanaa nuufis ashaaraadha wanti jaraan tolin nuufis kasaraadha. Didaniitiin kalee diddaa nu barsiisan morma itti dhabanii diinii nu dhaalchisan daldaalli kasaaraa hin qabne eeyyen islaamummaa qofaa daandii jara saaqan irraa maquun fafa. Jirra nuti sar'a sanyiin jara sanaa quraanaaf masgiidaaf ni taana gaachanaa faana jaraa buunee falmanneetiin dhumnaa otoo quraanni ciramu otoo masgiidni diigamu musliima maaf sunaa. Kana gaafiin kiyya kan deebii barbaaddu hangan salaatina nun jedhanii eeydu hijaaba dhoowwamnee bar mana barnootaatti iida keenya waggaa dhoowwatan beekamtii jijjiirraa amantaaf kaadhimamuu teenya ciramuu quraanaa irra waan ulfaatu mee maaluma eenaa. Ummata musliimaa kan nagaa jaalatu kan ollaa kabajee nagaadhaan jiraatu ummata jaalaan hunduma ammatu ummata of caalaa biyya ofiif jiraatu ummata ulfaataa fakkeenya ulfinaa ummata jaalalaa malattoo guddinaa ummata musliimaa fakkeenya nageenyaa musliimni biyyi saniif addattuu qabeenya. Kunuunsuudha malee tuttuquun cubbuudha. Musliima kunuunsuun biyya utubuudha. Ummata jajjaba bubbeen hin raafamne taliila qulqulluu baraan hin boorofne kan rabbiin filate uumama hunda keessaa musliima tuttuquun daran nu jabeessa. Ummata jajjaba bubbeen hin raafamne taliila qulqulluu baraan hin boorofne kan rabbiin filate uumama hunda keessaa musliima tuttuquun daran nu jabeessa. Tuttuqaa keessanii ni laafanna seetu dhaabbaddu of laali yaa bada dhamaatu. Namni ibidda beeku dara sodaataaree ciramuu quraanaa musliimni sarmaaree. Waa isin gaafadhu garuu mee yaa firaa kan akka musliimaa dachiranii jira. Musliimni ibidda tuttuqaan jaalatu musliimni kanniisa kan tuqamu iddu lubbuu keenya olitti quraana jaalanna lubbuu aarsaa goonee masgiida tikfanna. Lakkisaa yaa jara jaraan firaa. Lakkisaa yaa jara jaraan firaa. Beekna duuba keessaa waan biraattu jira. Falfalli gowwaadhaa durumaan dhokatu obsuun sodaa miti waan nutti mul'atu. Hanga obsuun feesisu isiniif obsinee si'achi ni falmanna tokkoomnee ciccinee. Nuuf haa ijaaramu masgiidni diigame nurra haa dhaabbatu sheerri nu yaadame. Akka quban nyaanne booddee garuu gaabbii dhiisa nurraan diiginaa masgiida mana Rabbii masgiida sharaa Nabii.
barreessaan mudannoo yuunaati. Horaa bulaa.